Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya. Qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiin isiniif qabannee dhiyaannes imala waggaa afurii abbichuutiin wal qabatee hojii hanga yoonatti hojjetamanii fi bu'aawwan argamaniif dhiyeessina. Abbichuun gara aangootti erga dhufee waggoota arfan darban Itoophiyaa keessatti bu'aawwan hedduu galmaa'aniiru. Abbichuun yeroo mormiin hamaa ta'e kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessumaa Oromiyaa guutuu keessatti waggoota adeemaa turaniin gara aangootti dhufan. Akkuma muummee ministeera ta'uun kakuu raawwataniin haasawaa taasisaniin miiwwan kana irratti lubbuu namaa darbeef qabeenya barbadaa'eef dhiifaman gaafadha jedhan. Falmitoota mirgaaf namoota siyaasaa yeroo garaagaraa aarsaa kaffalan dargaggoota jijjiirama fedhan burqanii osoo hin fixatiin lubbuun isaanii baate maatii rakkoo xiinsammuuf akkasumas kan qaamaaf saaxilaman onnee koorraan dhiifama gaafadha jedhan. Ergaa paartilee morkattootaaf dabarsaniinis paartileen siyaasaa walaba ta'anii akka socho'an mootummaan fedha qabaachuu ibsan. Jijjiirama gama siyaasaatiin galmaa'e yoo ilaalu abbichuun aangootti dhufuun booda hidhamtoonni siyaasaa murtee du'aatti murtaa'ee ture bilisa bahaniiru. Paartileen shororkeessitootaa jedhamanii turanis galmee shororkeessummaa jala akka bahan taasifameera. Inumaa shororkeessaan nuyi mootummaadha jechuun badii raawwatamaa tureef itti gaafatamummaa fudhatan. Paartileen siyaasaa fi gaazexeessitoonni Itoophiyaa baqatanii turan gara biyyattii deebi'uu danda'aniiru. Dhibdeewwan waggoota dheeraaf Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu tures furamuudhaan rakkoowwan bara kurneen lammaan biyyoota lammaan jidduu ture furuu isaatiif akkasumas Itoophiyaa keessatti tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhateen badhaasa Noobeelii nagaa injifachuu danda'eera. Kana malees waraanni tapha aadaa keenya jechuun wayyaaneen mootummaa jijjiiramaa abbichuu humnaan aangoo irraa fonqolchuuf waraana marsaa marsaan si'a sadiif biyyattiitti bananus abbichuun gootummaa isaa itti agarsiisuun waldhabdee karaa nagaan golobuu danda'ee jira. Biyyoota alaa wayyaanee deeggaranii ishee aangootti fiduu barbaadan hunda isaanii yaadaan mo'achuun dhimma Afrikaanotaan hiikamuu qaba yaada jedhu dhiyeessuun jiddugaltummaa biyyoota dhiyaaf Ameerikaa hambisee akka ofiif yaadee fi karoorsetti Afrikaa kibbaatti waliigalteen araaraa Afrikaanotaan raawwachuu danda'ame. Naannoodhaan wal qabatee gaafii yeroo dheeraa kan ture aangootti dhufuu muummee ministeera Abiyyi Ahmadiin Itoophiyaa keessatti naannoleen haaraa lama dhugoomuu danda'aniiru. Jijjiirama gama diinagdeen galmaa'es yoo ilaalu abbichuun yeroo gara aangootti dhufu diinagdeen biyyattii kufaatii hamaa keessa galtee ture. Maallaqni kaasnaa keessa hin turre. Mindaa ji'a tokkoo hojjettoota mootummaa kaffaluu danda'ullee kaasnaa keessa hin turre. Booda tooftaa fi ogummaan deeggaramee halkan guyyaa hojjechuun diinagdee biyyattii dandamachiisuu danda'eera. Abbichuun diinagdee biyyattii gara gabaa bilisaatti jijjiiruuf dhaabbilee mootummaa akka teeleekoominikeeshinii, daandii qilleensaa fi baankii abbootii qabeenyaa dhuunfaaf dabarsuuf murteesse. Murteen kunis guddina diinagdee biyyattii itti fufsiisuuf, hanqina sharafa alaa furuuf, qaala'insa gatii dandamachiisuuf, humna galii maddisiisuu dabaluu fi daldala alaa saffisiisuuf yaadamee kan raawwatame. Kanumaan wal qabatee dameen teeleekoomii biyyattii waggaa 120f dhaabbilee alaaf cufamee ture akka banamu ta'eera. Gartuun dhaabbilee teeleekoomii 6 of keessaa qabu Partnership for Ethiopia jedhamu Itoophiyaa keessatti hayyama tajaajila teeleekoomii kennu argatee jira. Qabeenya Itoophiyaan qabdu hunda bilchinaan sakatta'uun faayidaa guddina biyyattiif oolchuun danda'amee jira. Keessumattuu biyya hiyyummaan beekamtuu fi kadhaa qamadiin jiraachaa turte kana seenaa ishee jijjiiruun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun ofirra darbitee biyya alaatti qamadii akka ergitu gochuun danda'ameera. Qonnaan bulaa qonna aadaa irraa baasuun qonna makaanayizeeshiniitti galchuun duraan waggaatti si'a tokko qofa kan qotamu amma jallisiin gannaa fi bonaan si'a 2 ol qotuun danda'amee jira. Qonni qonna baadiyyaatiin qofatti daanga'ee ture gara magaalaattis babal'achuun kuduraa fi muduraa manduubee nyaachuun calqabameera. Jijjiirama gama hawaasaatiin jirus yoo ilaalu pirojektoota gurguddoo hidha laga Abbayyaa dabalatee jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruu danda'an hojjetamaniiru. Magaalaan Finfinnee isheen duraan hajaan ishee keessa jiraachuuf miti keessa darbuuf illee nama rakkisu amma paarkiiwwan adda addaa bakka adda addaatti ijaaruun magaalaa Finfinnee jiraattotaaf miti turistootaaf illee bakka hawwataa taatee jirti. Sagantaa dhiyaana biyyaatiin pirojektiiwwan Koyishaa Gorgoraaf Wancii ijaaruun guutuu biyyattii bakka bashannanaaf hawwataa gochuun irra darbee madda galii ta'anii diinagdee biyyaa akka guddisaniif hojiin amanuuf nama rakkisu hedduu hojjetamanii jiru. Abbichuun diinagdee biyyattii hiyyummaa irraa gara badhaadhinaatti akka imalu gochaa jira. Hojii amma yoonaa abbichuun hojjete lammiileen biyyattii abdii horachuun imala gara badhaadhinaatti godhamaa jiru deeggaraa jiru. Abbichuun waggaa 4 keessatti hojii waggaa 40 hojjechuun ilma abbaa gadaa fi Itoophiyaa boonsuu danda'eera. Kanaaf abbichuu abbaa malaa deeggarree imala keenya gara badhaadhinaa yaa milkeessin ergaa keenya. Qophiin isiniif qabannee dhiyaannes kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatooma.